Kanaaf jedheen sammuu isaa maraachee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyas hanga kutaa 10tti baradheen maatirikii fudhadheen dhaabeera. Sanaan booddee garuu battala gara gaa'ilaatti waan hin seeneef barnoota barachuuf fedhii waan hin godhanneef hojii garaagaraa hojjechuun jalqabe. Haatii fi abbaan koo ijoollee 4 qabu, arfan keessaa dubartiin garuu ana qofaadha. Anis sadaffaarratti dhaladha. Dubartii akka maatii koottis ta'e akka naannoo keenyaatti baay'ee bareedduu simboo qabeetiin jedhamtudha. Mana barnootaa keessatti dubartoonni anaan hiriyaa godhatan yookiin bareedinatti kan natti siqan yookiin immoo kan na ajaa'ibsiifatan yookiin immoo tarii rifeensa koo arganii maal fayyadamta jedhanii na gaafachuuf natti dhiyaatanii hiriyoota koo kan ta'anidha. Bareedinni dubartiif faayidaa akka qabu nan beeka. Haa ta'uutii garuu bareedina qabaachuun anaaf faayidaarraa miidhaa isaatu natti caale. Fuullee namummaatiin yeroon of ilaalu jechuudha. Baay'een of tuula. Dubartii of tuultuudha. Eenyuufiyyuu gad jedhee haasa'uus ta'e dubbachuun barbaadu. Namni akka koo lafa kanarra akka hin jirretti godheen haasa'a. Waa'ee maatii koollee dubbatama yoo ta'e maatii kiyya samii geesseen ol kaaseen haasa'a. Abbaan koo akkanadha, haati koo akkanadha jedheen dubbachuun jaalladha. Keessumaa kan na kunuunsu, kan na jaallatu, kan hin jaalladhuun abbaa koodha. Waa'ee abbaa koo gonkumaa lafan buusu. Baay'ee dinqisiifachaa ajaa'ibsiifachaa oola. Waanuman bareedduu ta'eef ijoolleen dubartootaas dhiirris na waliin deemuu, na waliin haasa'uu jaallatu. Duubatti garuu deebi'anii akkan gurra qabu arrabni kiyya guddatu yeroo hasaasan nan dhagahas. Hiriyoonni koo tokko immoo amala kee keessaa kana dhiisi, kunis waliin hin deemu jedhanii na gorsuuf ni yaalu. Isaan na gorsaniin hinaaftaniitu jedheen ofirraan ifadha. Ijoolleen mana barnootaa keenyaa kutaa 6tii kaasee hagan 10 baradhutti gaaffii jaalalaa yeroo naaf dhiyeessan waraqaa xalayaa isaan barreessan yookiin immoo namatti ergatan qaanesseen waraqaa isaanii kukkuteen ofirraatii gaggeessaa. Isheen tole namaaf hin jettu naan jedhu eeyyamamtuun ta'u. Otuma dhiirri ija koo keessa gale jiraateellee salphaatti ija kiyyeeyyuun argisiisu. Moo'amuu caalamuu kan jedhamu jireenya keessatti anaaf fafaamu. Kan ammoo kan natti fide simboo uumaan naaf kenne bareedina kiyya, addina rifeensa koo, deemsa koo, boca ijoollummaatiin hin godhadhe faayamtuu ta'een uumamuu koodha. Maarree baran kutaa 10 baradhu kana maatiin isaa konkolaataa kan qaban, innillee konkolaataa maatii isaarra itti gaafatamummaadhaan hojjetee maatii isaa kan gargaaru. Booddee irratti otuu maatii isaaf hojjetuu konkolaataa mataa isaa kan bitate dargaggeessi tokko gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuu jalqabe. Nama hawaasa naannoo keenyaa keessatti baay'eetti jaallatamudha. Eenyumtuu gaarummaa isaa malee hammeenya isaa jecha tokko kaasee kan haasa'u yookiin immoo dubbatu hin jiru. Maatiin isaas maatii qabeenya qabanii waan ta'eef namni immoo uumamumaan kan qabuun faarsuu jala girrisuu jaallata mitire. Kunis keessa jira. Anaaf garuu bareedinni kiyya akka gita qabeenya isaaniitiin yaadamu. Dargaggoon kun umriidhaan waggaa 10 ol na caala gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Tole jechuun dideem. Kanaan innis maallaqa waan qabuuf tooftaawwan garaagaraa fayyadamee bakka tokko yeroo deemu kennaa fiduun yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa naaf bituun jaalala isaa natti argisiisuu yeroo jalqabu hanga ammaatti ta'ii yookiin immoo diraamaa akkanaa jaalala keessatti dhiirri natti argisiise waan hin jirreef isaaf tole jechuu miti. Hiriyoota koo naannoo kiyya jiran gara 12 ta'an otoo inni gaaffii jaalalaa siif dhiyeessee tole ni jettaayee jedheen isaaniin hin gaafadhe. Dubartoota lamarraan ala warreen kaan hundi isaanii argadheen hireeyii jireenya kiyyas jireenya maatii kiyyas ganamaan hin jijjiiraa, hiyyummaa nagaatti jedheen hin gaggeessaa jedhanii naaf deebisu. Warreen kaan lamaan garuu baratanii xumuranii erga eebbifamanii booddee malee jaalalas ta'e gaa'ela keessa seenuu akka hin barbaanne yeroo natti himan kun kaayyoo
kaayyoo kiyyas waan hin taaneef dantaa barnootaa haga kanaattis waan hin qabneef qabxiin maatirikii kutaa 10 illee naaf dhufa jedheen abdii guddaa waan hin qabneef haadha kiyyaan galeen mari'adhe. Namni akkanaa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa jira. Yeroo akkanaattis meeshaa akkanaa bitee akkan isa waliin ta'uuf na kadhachaa jira. Maal naaf wayyaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana haati kiyya isa jechuun namoota hin taane warqee namaatii akka inni itti hiyyeessa gargaaru, namoota isa kadhataniif akka inni deeggaru, mana amantaallee akka itti utubee qabe ni argita miti. Yaa mucaa koo tole yoo siin jedhe jaalalaaf miti gaa'ilaaf iyyuu otoo isa waliin taatee lubbuun koo siif ni boqotti. Ati amala waan hin qabneef namni kun hin si danda'a jedheen nan amanaa jettee haati koo naaf deebiste. Icciitiin haadha koo dhoksuu hin qabu waa'ee shamarrummaatti jechuudha. Kanaan dargaggeessa kanaaf gaaffii jaalalaasaa fudhadheen bakkeewwan tokko tokkotti wal arguu jalqabne. Kabaja durbummaa kiyyas dabarseen kenneefi akkan durba ta'e gonkumaa hin amanu ture. Kanattillee baay'ee gammadee anisiin gaa'ilaaf hin barbaada. Waggaa lamaan kana keessatti kaayyoon koo fuudhuudha. Qabeenya na barbaachisus horadheeraa jedhee na gaafate. Al takkaatti gaa'ila keessa seenuun ni jiraayee jedheen naannoo baatii 4 jaalalaan waliin dabarsine. Baatii 4 booddee tole jaarsa ergadhu jedheen erga inni jaarsa ergatee booda maatiin kiyyallee tole jedhanii deebisanii fi yaada kiyya jalaan jijjiire. Yeroo kanatti jaalallee kiyyas ta'e hiriyoota isaa maatii isaas ta'e maatiin koo baay'ee natti qabamanii akkam dura tole jettee jaarsa ergadhu jettee amma immoo akkana gootaa yeroo naan jedhan carraa kiyya kan ammaan ilaale malee bifa waan tan qabuuf bakkan barbaadetti abbaan barbaadetti biyyan barbaadetti heerumuu nan danda'a. Amma ariifachuun qabu kun carraa magaala kanatti argadhedha. Anaaf kan malu kan kanaa olii waan na ta'eef isaatiin hin barbaadun jedheeni. As na qabanii achi na qabanii na kadhatanii natti bo'anii jennaan abbaa koo haadha koo obbolaa koo dabalatee nan didee. Naannoo baatii tokko oliifis erga na kadhatanii booda jaalallee kiyya kanaan waameen yoo na fuute eessana keessaa eessana jiraachistaa jedhee yeroon gaafadhuuni biyya barbaadde bakka barbaadde humni kiyya kan danda'u hundumaan gochuu nan danda'a jedhee jaalala isaa isa dhumaanatti neem. Kanaan anis aanaa kana keessa jiraachuun barbaadu jiraachuu kan hin fedhu magaalaa Finfinneedha jedheen isatti neem. Innis homaa rakkoon qabu kunoo gaa'ilatti toon seeniin mana kireeffadheen meeshaa guuteen si eegsisuu danda'a jedheeni naan jedhee. Kanaan anis godhi kaan jedheeni gaa'ilatti toon seeniin mana kireeffatee meeshaa mana keessaa guutummaa guutuutti guutee kunoo amma wal fuudhuu dandeenya naan jedhee. Gaa'ila keenyas meeshaa inni guutee hiriyoonni koo kutaa 11ffaa barachuu yeroo eegalan cidha godhannee haadha manaaf abbaa manaa taanee Finfinne gallee waliin jiraachuu eegallee. Ammas na fuudhee boqonnaan kennineefi gaa'ila kanatti seenuu kiyyatti baay'een gaabbeem. Hiriyoonni kiyya barachaa waan jiraniif maal ta'anis mataa kiyya gadi qabeen akka hiriyoota koo qo'adheen kutaa 11tti darbeen baradheera ta'e jedheen of jeequun eegalee. Of jeequurra darbee immoo abbaa manaa koo jeequun jalqabeem. Kanaan barnootan si galcha kolleejjii barachuu dandeessa yeroo naan jedhu ani eenyuu gadi ta'een dippiloomaa baradha jedheen nan dideeniim. Kanaan innis maal siif wayyaree yeroo naan jedhu mana hojii naaf baniin jedheeniim. Kanaan innis yeroo sanatti qarshii guddaa 200 baasee mana hojii uffata shamarranii gurguruu naaf baneem. Hedduu sin turre daa'imnis gadameessa koo keessatti hafee mucaa dubaraa nan daheefi yeroo kanatti hojii kan naaf bane suuta keessaa dhumtee suuqiin uffataa kiyyaa firoottan namoota biyya koo obbolaa koof otoon kennuu duwwaa galtee guyyaan da'umsa koos yeroo ga'u daa'ima koon daheem. Dahees abbaa manaa koof boqonnaan kennineem. Kaayyoon kiyya warra kootiif manni akka ijaaramuun barbaadan jedhe. Kanaan abbaan manaan koo rakkoo maalii qabaree suuta jennee maatii keefis mana jaarraa yoo haaraa ijaaruu dhaabaannee kan qaban suphinee gargaarraanii jedheenaaf deebiseem. Haa ta'uutii garuu ani siif mucaa daheen ati akkamittiin warra koof mana ijaaruu dadhabdaa? Atis ta'e maatiin kee maallaqa qabdu sooressadha mitiree mana miti konkolaataa maatii bituu danda'anidha miti jedheen isa rakkiseem. Kanaan abbaan manaan koo lakkii
qabeenyi kun booddee nu gaabbisiisa akka har'a hojjetamu bor hojjetamuu dhiisuu ni danda'a dursinee mataa keenyaaf waa qabannee mana kiraa keessaa baanaa jedhee yeroo na kadhatu lakki maatii kiyyaaf goote malee jedheen nan dideeni kanaan innis yoo ta'e ishi nan suphaa fi mana isaanii yeroo jedhu kanas gonkumaa nan dideeni warra kiyyaaf mana jaariin jedhee warra kiyyaaf baatii muraasa keessatti mana ijaaree kenneefi kanaan maatiin kiyya anaanis isaanis galateeffatanis haa ta'uutii garuu maatii isaaf isa gidduutti lolli baname ati isheef hoolaadhamoo gara barbaaddetti kan si ooftu ilma eenyutu intala eenyuu fuudhee warra isheef mana ijaareeraa yoo barbaadde ofii hojjettee dafqitee warra isheef mana ijaaruu dandeessi kanaan booddee dogongora akkanaa tarkaanfii tokko deemtee jennaan nuyi warra keerraa adda baata jedhanii akeekkachiisa dhumaa kennaniifi ani garuu hin dhaabbanneem daa'ima kiyya daheen baatii 6 akkuma naaf guutteen abbaan manaan koo mana maatii koo ijaaree akkuma xumureen hojjettuu manaan qacarsiifadhe mana gatiinsaa qaalii ta'e qulqullina qabu akka inni naaf kireessuun taasise ammas erga kana godhee booda hojii dhuunfaa kiyyaa naaf baniin jedheeniin yeroo kana inni amma maallaqni hin jiru hojiinis xiqqo qorreeraa baatii 2-3 tokko naaf ofsii jedhee na kadhate kanaan ani bor hojjettee waan na fidduuf abbaa feetirraa liqeeffadhuutii naaf banii mucaa qabadheen mana ooluu hin barbaadu jedheeniin kanaan innis maatii isaa walitti bu'e akeekkachiisa kennaniifiin rakkadheeraa konkolaataan kiyya garaajii seenteetti meeshaan akkasii waan na jalaa cabeef dirqama haaraa bituun qabaa maallaqni ana harka jirummoo nan gahu jedhee sobee maatii isaarraa liqeeffate maatiin isaas maallaqa sana kennaniifi kana dura mana uffataan bane si'a lammaffaa immoo mana kophee baneen hojjechuu jalqabe kanas seeraan hin hojjedhu har'a yoon deemee bane bor immoo deebiseen cufaam gatii mana kiraa hojiin ani hojjedhu of danda'ee kanfalee hin beeku maallaqa kophee tokko yookiin immoo laman gurguree yookiin waan garaa koo yookiin mucaaf waa ta'e yookiin mataa koof wantan barbaaden bita malee bor deemeen kophee gara biraa itti fida jedheen yaadeen karoorsee hin beeku kanaan baatii 6 hojii kanallee hojjedheen kophee ishee hafte jumlaadhaan gatii gadi qabaan gurgureen har'aa kaaseen hojii kana hojjechuun barbaadu jedheen abbaa manaa koof deebisee baadiyyaa keessa jooree mana koodha jedhee boqochuuf yeroo dhufu abidda eelee nama gubdu ta'een isa eegaa kana dogongoreen wallaaleen otoo hin taane beekeen waanuman heerumuu kiyyatti gaabbeef jecha abbaa manaa koon guggubaamu nagaa ta'uunsa inni hin aarsaam yeroon isatti heerumu rifeensi isaa luuccaa arriin yookiin immoo rifeensi adiin fireen tokkollee rifeensa isaarratti kan hin biqille wal fuunee waggaa 3tti rifeensi isaa moluu yookiin immoo malaaxaa ta'e duubni isaa kan hafe immoo arrii duwwaan guutee nama waggaa 60 fakkaate kanaan immoo deebiseen ati jaarsadha nan madaaltu dargaggoonni umurii kiyyarra jiran heeruma miti ijoollee horachuu miti barnoota isaanii irra jiru laayifii barbaadan kan jireenyaa argaa bashannanaa suuraa isaanii guyyaatti gara guyyaatti gadhiisuun kan isaanii yeroon argutti yeroo hundumaa na dhinaafaa kana hundumaa kan na godhe immoo siidhaa na dirqisiisee faayidaadhaan na gurguree jireenya kanatti kan na galche si'ii jedheen nagaan awwadhaam wanta ani barbaade wanta garaa gochuun naan sossobuu anaan amansiisuu yaalaam kanaan ammallee waggaa 3 finnee nagaan kennineefi waggaa 3 booddee hojiin sun duwwaa ta'ee baatii muraasa qofa mana taa'een ammas mana taa'uun na jibbisiiseera hojii gara biraa naabbaniin jedheeni kanaan innis maallaqni waraqata miti akka barbaadde kan itti haasoftu kanaan booddee hojiidhani siif banu hin jiru gadi taa'eetii mucaa kee guddifadhu daa'ima gara biraa nuuf dahee jedhee naaf deebisee yeroo kanatti gonkumaa daa'ima lammataa hangan ofii jireenya koof tasgabbaa'utti hin dahu akka kanaatti hin siif jiraatte jettee ni yaadda yoo ta'e kun tasuma hin milkaa'u amma haga yeroo akkanaatti mana hojii meeshaawwan mana keessaa gurguramu mana kireeffadhuutii bakka gabaan jirutti naaf banii hojjedheen akkanaaf milkaa'uun barbaada kana ta'uu baannaan garuu warra koottiin galaa gaa'elli keenyi asuma irratti dhaabbataa jedheen deebiseefi kanaan innis haaloo na qabee naaf banuu didee guyyaan jedhe gaafa guutu meerra jedheen gaafan gaafadhu maallaqatti hin qoosamuu kanati akka barbaaddetti taphattu kana baadiyyaa keessa naanna'een halkan guyyaa konkolaachiseen hin fidaa jedhee yeroo naaf deebisu anaaf mucaa kee moo maallaqa keetu akka caalu adda baafadhu jedheen gara warra kootti mana maatii kootti galee.
sadii booddee konkolaataa duwwaa oofee dhufee kottu waan barbaadde siif godheera naan jedheen. Sanuu dafeen deebi'aare boqonnaa fudhachuun qaba jedheen torbee lama maatii koo bira boqodheen deebiseen galee hojii sanas hojjechuun jalqabee. Ani akkanuma afuuftuu dubbii doorsisti qofti sammuu koo keessatti biqile hojjedhee nama jijjiiramuu hin dandeenye doofaadha. Hojii kana nan jalqabe malee buufachuu maallaqa kaawwachuu boriif yaaduun na keessa hin jiru. Wanta natti cululuqe kamitti maallaqa baasuun jaalladha. Hiriyoonni koo barnoota irra jiran suuraa guyyaa guyyaatiin ka'aniin wanta na inaafsisaniif sana injifachuuf jecha anis mucaa koo waliin mana suuraa deemeen uffata garaagaraa biteen uffadheen of jijjiiraa ooluutu anaan bashannansiisa. Namni bu'aatti fayyadama. Ani garuu har'a hojjechaa ooleera taanaan maallaqa sana hangam fixutti dhufeen deebiseen suuqii sana hin banuu. Maallaqa guddaadhaan suuqii kana waan na baneef hanga waggaa tokkotti hojjechaan ture. Waggaa tokko booddee ammas dhufeen suuqii kana hin hojjedhu jedheen didee. Kanaan abbaa manaa koo waliin walitti buunee walitti bu'insi keenyi lola ta'ee. Kanaan booddee waan barbaadde yoo jette maallaqa baaseen wantan si hojjechiisu hin qabu. Yoo feete baradhu yoo feete taa'ii daa'ima dahii kanaan ala waan barbaadde murteessuu warra keettis galuu ni dandeessa naan jedhee. Kanaan ahaa akkana naaf yaaddee jedheen warra kootti galee dhufee na kadhatee na fudhata jedheen otoo yaaduu hinumaan didee. Torban tokko torbee laman taa'ee dhufuu didee. Torbee sadaffaa irratti hojiif dhufee maatii kiyya dubbisee qophaa'ee ganama baanee deemna yeroo inni naan jedhu walitti bu'insa keenya maatii kiyyattis waan hin himneef boqonnaamaaf kanan dhufetti fakkeesseen otoo hin beeksisiin abbaa manaa koo waliin deebi'een galee. Haa ta'uutii garuu haaloo lolaa of keessatti kaawwadheeniin akkuman manatti galeen meeshaa mana keessaa hundumasaa naaf jijjiirin jedheeniin tole jedhee meeshaa mana keessaa hunda jijjiiree televizhinii, soofaa, siree fi kanneen kana fakkaatan haaraan barbaadan jedhee naannoo baatii afuriitti dabareedhaan bitee hunduma isaanaaf guutee. Kanatti aanuun yoo ati daa'ima gadameessa keetti godhatte hojii barbaaddu ofii kiyya kan hin qoradhe kan si baasuu danda'u siif hin bana naaf ulfaa'inaan jedhee. Takka takkaa gara sammuu ofiitti deebi'uun ni jiru mitire tole jedheen nan ulfaa'ee fi waliigallee baatii afur booddee daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Kanaan innis anis baay'ee gammannee. Haa ta'uutii garuu gammachuun kiyya faayidaa irratti kan hundaa'e kan inni bor naaf godhu irratti kan ta'e waan na ta'eef wanta waadaa naaf galte naaf banikaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni amma humna hin qabu walakkaasaa liqeeffadheen konkolaataa gara biraa biteen nama hojjechiisuu barbaada. Hundaafuu amma daa'ima garaatti waan baattuuf seeraanis hojjechuu hin dandeessu. Erga deessee booda anis wantan tasgabbaa'uuf maallaqa konkolaataan lamaan hojjeturraa waa barbaadde siif hin bananaan jedhee. Gonkumaa kun hin ta'u goyyomsa keedha. Daa'ima lama ergan dahee booda kanaan booddee eessan deemtu naan jettee akka barbaadde natti fayyadamuu yaaddeetii jedheen deebiseefi. Kanaan gonkumaa miti jedhee kakatee karaa kamiiniyyuu na amansiisu yaalee. Haa ta'uutii garuu fudhachuuf hin didee. Takkaa mana jijjiirin jedhaanii mana jijjiirsiteen baatii tokko otoo keessan taa'in mana kanatti daa'ima koon dahu jedheen mana biraan jijjiirsisaa. Hojjettuu manaa torbeetiin ofirraan ari'aa. Isa aarsuuf isa gubuuf wanta xiqqootii hanga guddaatti wanti dhaniin goone hin jiru. Innis dadhabe hin jedhu wanta danda'u hinnaaf godha. Wanta dadhabetti immoo aaree gubatee manaa bahaa. Hiriyoota isaatti nagaan dhabe jedhee nagaa akkan kennuufiif akka nama biraa jireenya biraa laaleen akkan jiraadhu hinna gorsisiisa. Haa ta'uutii garuu ani isaaf hin malu jedheen irra deddeebiin hiriyoota isaattis deebisaa. Kanaan otoo hin jedhuutii daa'ima kiyya dahuuf torban lamatu naafaa. Akkanuma aarsee gubeen manaatii gadhiiseera. Baadiyyaa ta'eetii midhaan fiduuf deemaa otoo jiru konkolaataa biraa waliin walitti bu'ee foonsaa ciccitaan funaanamee saanduqa reeffaatti naa dhufe. Kanumaaf jedheen abbaa manaa koo nagaa dhawwachaa hirriba dhawwachaa jireenya na waliin jiraate kan jaalalaa kan milkii kan badhaadhinaa otoo hin taane kan dhiphinaa kan boo'ichaa kan kisaaraa godheen isaa hambisee. Daa'ima lammataa bakka inni lubbuudhaan hin jirretti mana gaddaa keessa taa'een dahee. Firoonni koo anaaf hin gaddine harka keedhaan abbaa manaa keenyaatti naan jedhanii anaafis kun hunduu
hanga guyyaa du'a isaati. Wantin abbaa manaa kootiin gochaa ture sirrii gara fuulduraatti kan deemu malee akka tasaa manaa bahee nan dhaba jedheen yaadeen hin beeku. Nan jiraadha, jireenyatu gara fuulduraatti jira. Bifa kiyyaaf bareedina koof kanaa oltu mala xiiqii jedhutu keessa kootti biqilee harka kiyyaan abbaa manaa kiyya mootii ta'e akka hin nyaadhu na taasisee. Umrii maleen isa dulloomsee rifeensa isaa moluun godhee barnoota koorraa na kaachiste jedheen jireenyarraan isa kaachisee har'a gaddaa boo'aa maatiin isaa diina natti ta'anii maatiin koollee diina natti ta'anii qofaa kiyya jiraachaan jira. Abbaa keessan natu nyaate jedheen ijoollee koo akka warqeetti bareedan isaan carraa argadheen dhiifama gaafachuu baadhus ijoollee isaa garuu dhiifama gaafachaa jiraachaan jira. Konkolaataan inni konkolaachisaa lubbuun isaa keessatti darbe mana garaajaatti deebi'ee inshuraansiidhaan deebisee suphamus haa gurguramu jedheen gurgursiise. Konkolaataa kan lammataa baankiidhaan bitee hojjechiisaa jiru maallaqa baankii kan hafe irraa kanfaleen innumtillee ijoollee isaaf haa hojjetu jedheen qalbiitti deebi'een hojjechiisuuf yaalus haa ta'uutii garuu hojii isaattis waan hin beekneef konkolaachistoonni yeroo naganan dubartiidha jedhanii yeroo natti taphatan booddee irratti aareen nan gurgure. Maallaqni ni dhumaatii anis jireenya hin taane jiraachuu waan hin bareef gadi deemtee harka duwwaatti na hambisuuf yeroo kaatu magaalaa Finfinnee keessaa ba'een magaalaa biraa galeen qarshii hafte sanaan mana hojii ta'e banadheen ijoollee koo guddifachaa har'a uffata gaddaa ofirraa otoo hin baasiin waggaa 4 ol jiraachaan jira. Kana hundaa kan hin godhe harka kootiini. Jibbinsi koo, dhamaasni koo, nagaa dhawwachuun koo, loluun koo, maallaqa isaatti taphachuun koo, humna isaa dafqa isaa balleessuun koo isa na biraa fudhatee ijoollee koo abbaa malee hambisee uffata gaddaa uffadheen gaabbii keessa akkan jiraadhu na godhee. Dubartoonnis dhiironnis gaa'ela keessa jirtan ta'e jettanii abbaa manaa keessan irratti haadha manaa keessan irratti diraamaa taphattan. Hiriyoota keessan ollaa keessan nama waliin guddattan ilaaltanii inaaftanii kan koo kana miti carraan koo kan biraadha jettanii wal gubdan nagaa wal dhorkitan jireenya koo hubadhaa. Dhumni keessan nama silloltan itti inaaftan aarsitan nagaa dhawwattan sana of biraa dhabuu ta'a. Kan obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa nama barsiisu obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin kaa'u. Seenaa kanarraatii waa hedduu akka ilaaltan akka baratan homaa shakkii gaaffii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana sin barsiisa jettee nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee waan irraa baratan waan isinitti dhagahame nama gaabbii keessa jiru irratti murteessuu dhiisaatii yaada keessan qoodaa fi jajjabeessaa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.